Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan practical use of diodes practical use yookiin immoo itti fayyadama isa qabatamaa ta'e jireenya keessatti diyoodii eessatti itti fayyadamna kan jedhu ilaallaa jechuudha. As keessatti jechi yeroo baay'ee kan beekamu tokko capacitor. Capacitorin maalidha? Capacitorin store charge what and release later. Capacitorin device dha jechuudha yookaan meeshaadha jechuudha. Meeshaa akkamiiti? Meeshaa daandii elektirikii keessatti chaarjii kuusuu danda'udha. Gaafa chaarjiin ol ka'ee jedhu kan chaarjii kuusudha jechuudha. Chaarjii kuusee gaafa immoo chaarjiin sun gadi bu'ee jedhu maal godhaa? Booda deebi'ee chaarjii sana gadhiisa jechuudha. Meeshaa akkasiitiin maal jennaan? Capacitoridha jenna. Akkuma yeroo darbe ilaallee turre as keessatti jechuudha. Yeroo kana jechuudha yeroo full wave rectification dha kun amma daandii full wave rectification full wave rectification keessatti dambaliinsaa yookaan outputiinsaa jechuudha output wave'insaa input wave'insaa akka inni akkas ture ilaallee ture miti outputiinsaa garuu akkas ta'a jenne daat bifa piikii yookaan bifa akka tabba uumu yookaan akkasitiin bifa kana uumee akka inni jiraatu ilaallee ture jechuudha. Asirraa yeroo kana capacitoriin maal godha? Capacitoriin daandii kana keessa bifa kanaan jira ilaala. Capacitoriin maal godha? Store charge dha. Gaafa inni piik ta'u gaafa inni akkasitiin guddachaa deemu iddoo chaarjiin akkasitiin guddate kanatti maal godha? Store godha jechuudha. Gaafa chaarjiin immoo akkasitiin gabbuu kana asitti gaafa gabbuu sakkuusa sana maal godha? Capacitoriin deebisee ol kaasa jechuudha. Yeroo kana weeviin kuni smooth ta'aa deema jechuudha. Maaliif iddoo kanatti ol kuufata gaafa iddoo kana maal godha jechuudha? Deebisee gadhiisa waan ta'eef inni kana dambaliin keenya kana ta'aa deema jechuudha. Bifa kana ta'aa deema jechuudha. Bifa kana ta'aa deema jechuudha. Yeroo kana daandiin elektirikii kaarentii sun bifa wal fakkaataa ta'e yaa'uu danda'a jechuudha. Amma danda'ametti jechuudha. Fakkeenyaaf amma ampuulii obeessaa yoo ta'e kun gaafa kaarentiin asitti gadi qaatu ta'e utubaa kaapaasitoriin hin jirre ampuuliin sun diimtaati yookaan immoo akka dukkanaa'u taati jechuudha. Gaafa kana immoo guddiftee ifti jechuudha. Amma garuu akkasiin taane akka jijjiiramnu hin uumamnee fi kaapaasitoriin maal godha jechuudha. Kaapaasitoriin jalqaba chaarjii kuusee gaafa booddee immoo inni akkasiin chaarjiin qabbu itti deebisaa deema jechuudha. Kanaafuu kaapaasitoriin meeshaa bifa kanaan chaarjii kuusee ka'ee gaafa chaarjiin olaanaa ta'u kuusee gaafa chaarjiin immoo gad deebi'u inni chaarjii deebisee gadhiisudha jechuudha. Itti fayyadama daayodii keessaa tokko kan laannu jalqaba light emitting daayodiidha. Daayodii laayitii yookaan ifa emit godhudha jechuudha. Inni kun it is PN junction daayodiidha jechuudha. PN junction daayodiidha. That PN junction daayodii maal akka ta'e ilaallee ture jechuudha yeroo darbe jechuudha. P dhaa fi that junction N jechuudha gaafa P jechuun that kan positiifa ta'e jechuudha. Warra hoolii qabanu jechuudha. That means warra group 3 elementiidhaan dooftu godhaman jechuudha. Semiconductorota group 3 elementiidhaan dooftu godhamanii fi kanneen group 5 elementiidhaan dooftu godhamanii walitti gaafinnu PN junction akka humna yaale ture jechuudha. Kanaaf isa keessa light emitting daayodiin kun kan akkasiiti jechuudha. Kana laayitii bifa kanaan gadhiisu taate kan maal gootudha jechuudha. Kan PN junction kanaan kan hojjetamtedha jechuudha. Iseenis maal keessatti fayyadamti? Change electric current to laayitiitti kan gara ifaatti kan jijjiirtudha. Jalqaba ilaalaa wantoota akka raadiyoo keessatti ta'uu danda'a, bilbila keenya keessatti wantoota garaagaraa keessatti fayyadamna. Bifa fakkeenyaaf chaarjiin jira moo hin jiru kan jedhu kan nutti agarsiiftudha jechuudha. Bifa halluun ishee diddiimtuu ifa taateen bifa akkasiitiin kan jirtudha jechuudha. Iseen kuni maal gooti? Electric current yookaan kaarentii dhufee keessa darba jenneera daayodii keessa miti. Electric current dhufee keessa darbu kana gara kamitti jijjiirti? Gara laayitiitti jijjiirti jechuudha. Gaafa electric currentiin keessa darbu gara laayitiitti jijjiirti jechuudha. It has a special type of doping, okay, and photon is what emitted to generate light, okay. Special type of doping qaba. Amma iseen tokko gosoonni ifaa tokko kanneen laayitiin kun jechuudha kan diimaan jira, kan cuquliisni jira, kan magariisni jira jechuudha. Daat halluun sun maal irrattidha? Daat wantoota garaagaraa irraa amma halluun sun hin ifti jechuudha. Halluun iftu suni halluun daandii elektirikii nutti agarsiisu sun jechuudha. Maal irratti hundoofte dooppingii isaa elementoota doop godhaman irratti hundaa'uudhaan iyyuu halluun see suni daat bifa kanaan jijjiirama jechuudha. Inni kan biraa special doping jedhaneerra photon is emitted. Photoniin hin gadhiifama. Photoniin kan inni gadhiifamu yookiin photoniidha jechuun daat beekamaadha. Laayitiidha jechuudha. Laayitiin akkuma kaanii maatariidhaa fi atamiin jiru daat laayitiidha ammoo kaan immoo inerjiidhaa immoo photoniidha miti. Photoniin hin gadhiifama. Photoniin gaafa gadhiifame maal generate godha jechuudha? Laayitii generate godha jechuudha. Photoniin gaafa gadhiifame jire daat photoniin gadhiifama miti. Laayitiin generate ta'a jechuudha. Kan ifatiyyuu maddisiifama jechuudha. Bifa kanaan photoniin gadhiifamuudhaan iyyuu ifti maddisiifama jechuudha.
Inni kan biraanii practical use of diode keessaa photodiode. Photodiode innis PN junction diode. That PN junction diode jechuun bifa kanaan kan yeroo darbe ilaallee ture sanadha miti. That gaafa semiconductorin tokko P dhaan dop godhamu warra positivaatiin jechuudha. That positive ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf aluminiyemidhaan yoo dop godhame maal ta'ee ture jenneera hoolii uumaa jenneera. Maaliif aluminiyemiin afur hin qabdu waan ta'eedhaaf jenneera jechuudha. That yeroo kana that convert inni kun immoo photon to electrical current jechuudha. Inni kun immoo photonii gara electrical current jijjiira. Inni yeroo darbe electrical current photo light emitting inni maal godha elektirikii keessa darbaa jiru kaarentii keessa darbaa jiru gara kamitti jijjiiranni gara footoonii gara laayitiitti jijjiira jechuudha. Inni kun garuu footoonii kana gara kamitti jijjiira gara elektirikiitti jijjiira jechuudha. Bifa kamiin kan jedhuudhaaf amma fakkeenyaaf asiin gara kanaanii inni dha jenna gara inni poozitiividha maaliif negatiiv jechuudha miti kun inni elektiroonii baay'eedha waan ta'eedhaaf kan warra 5 groupiidhaan dop godhamanidha jarri kun kan ta'eef ammasitti kun elektirooniidha jennu elektiroonii yookaan chaarjii negatiividha jennu. Chaarjii negatiifa kanatti iyyuu ilaala asitti chaarjii negatiivni kun jirti jennu chaarjii negatiivni kun bifa kanaanii kan jirtu yoo ta'e chaarjiin kun gaafa dhuftee jechuudha footoonii yookaan ifti dhufee meetaalii jennu kanaan meetaalii kanarra kan qobatu yoo ta'e ifti jechuudha elektirooniin sababa ifa kanaatiif keessaa baati jechuudha. Gaafa elektirooniin as keessaa baatee jettu elektirooniin gara kanatti deemti. Elektirooniin gaafa gara kanatti deemtu ilaala asitti iddoo kanatti hoolii dhiiftee deemtu yookaan bakka duwwaa dhiistee deemti jechuudha. Ofiiseetii immoo as dhufti jechuudha. Gaafa elektirooniin ofiiseetii achitti bakka duwwaa dhiistee as dhufaa deemtu maaltu ta'a jechuudha booddeensi kun negatiiva poozitiiva ta'a hoolii ta'a fuuldurri kun immoo maal ta'a deema negatiiva ta'a. Kana jechuun negatiivni jalaa darbe hooliin as ta'a negatiivni jalaa darba hooliin as ta'a. Kana jechuun yaa'insi chaarjotaa uumameera jechuudha. Elektirooniin as jalaa daddarbaa uumamteetti. Kanaaf footodiyoodii jechuun jaanshinii uumuudha maal godha jechuudha footoonii ifa isaa alarraa akkasitti itti gadhiifame kana gara yaa'insa elektiroonotaatti jijjiira jechuudha. Inni kan biraan itti fayyadama isaa keessaa kan inni nu fayyaduuf keessaa jechuudha. Maaltu daayodiin loojik geetii keessatti baay'ee waan tajaajila. Loojik geetii maal akka ta'e yuunitii taantu yookaan immoo yeroo dhuftutti sirriitti ilaalla jechuudha. Inni kan biraan over voltage protectionidha jechuudha. Over voltage protection keessatti sirriitti nu fayyada daayodiin. Over voltage protection yeroo jennu gaafa voltagein guddatu that meeshaa nuyi qabnu electronic device kan keenya voltagein gurguddaan nu ilaamiidha jechuudha. That akka inni kana miineef jecha maal godha jechuudha. Photodiyoodiin kun jechuudha daayodiin seensi godha jechuudha. Waan sana dafee hubatee gaafa voltagein miidhuu danda'u voltagein meeshaa keenya yookaan electronic device keenya miidhuu danda'u gaafa dhufu maal godha shutdown godha jechuudha. Yeroo sanatti hin cufa jechuudha. Seensi godhee cufa jechuudha. Maaltu daayodiin jechuudha. Kanaafuu daayodiin faayidaa akkasii qaba jechuudha. Please viidiyoo kana yoo isinii tole like godhaa. Yoo subscribe gootan immoo baay'ee gaariidha. Viidiyoon kan akkasii baay'een gadhiifamu dafee ijaa isin qaqqabuuf jechuudha. Kanaafuu har'aaf nu gaa nagaatti.